Akkam jirtu daawwattoota televezyiinii OBS qophii keenya biizinesii OBS irraatiin yeroo darbee biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa fi Instituutiin Misooma Interpreneurshipii Itoophiyaa waliin ta'uudhaan leenjistoota kolleejjota Baalaataa'oo naannoo Oromiyaa keessaa filataman kanneen baay'een isaanii 300 ol ta'aniif leenjii TOT guyyoottan 8tiif yeroo darbee magaalaa Adaamaatti kennaa turuun ni yaadatama. Cufiinsa sagantaa kanarratti leenjifamtootaaf dhaamsa kan dabarsan Daayireektara olaanaa Instituutii Misooma Interpreneurshipii Itoophiyaa kan ta'an Dr. Hasan Huseenii fi akkasuma obbo Boruu Shanaa itti aanaan Daayireektara olaanaa Instituutii Misooma Interpreneurshipii Itoophiyaa ergaa jajjaboo ta'an leenjifamtootaaf dabarsanii jiru. Qophii keenya biizinesii irraatiin ergaawwan hooggantoonni kunneen dabarsan isin biraan geenya hanga xumuraatti nu hordofaa. Qabnu nama hin ta'uu hin danda'amu jedhu ilaalcha isaa jijjiiruudha jedhan. Hojiin kenna namni waan hojjetutti akka hin quufne gochuu karaan biraa jiraachuu akka inni yeroo hunda hin daganne dhugaa dubbachuuf yeroo hundaa akka qophii akka ta'u dhugaa dhageeffachuuf waa jechuurra waa dhageeffachuu akka inni heddummeessu mootummaa kana keessatti hin danda'amu wanni jedhu borkoottu wanni jedhu akka oolu kun aangoo kiyyaa miti nama biraa bira dhaqiin akka oolu gochuuf hojjechaa jirra. Kanattis akka milkoofnu shakkii tokko illee hin qabnu. Maaliif yeroo hojii kana jalqabnu akkuma dhiyootana isin himuu yaaletti balballi nun rukutin tokko illee turre gurri nu dhaggeeffatu guddaan turre amma immoo citaa fi baalli illee interpreneurshipii dubbata. Abjuun kenna amaanaa kan fudhateetiin lammii kennu hundaan qaamota jiran hundaan gahu waan qabnuuf waan kanatti akka milkoofnu shakkiin qabu jechuudha. Kanaaf nu gaheen mootummaa kana keessatti qabnu akkuma isin jedhe gahee shiftaati marabbash. Kanaaf isinis yoo deemtan waajjirri argitee sa'a barbaadutti yoo ka cufamu taate maaliif sa'a kana cufamaa warra jedhu lakki kun ta'uu qabaa warra jedhu ta'uu qabdan malee waanuma maaliif biyya kanatti balbala cufutu heddummaata hin ta'u jechuutu heddummaata waanuma namaa argitee namaa kennuu barbaadanillee waggaa 2 3 4 nama deemsan malee argitee battalatti namaa kennuun namatti ulfaata. Kana isinillee hin fudhattanii bakka cufamu hundaa hin bantanii waan hin danda'amu jedhan hundaa akka danda'amu argisiiftanii hojjettu jechuudha. Aangollee akka ta'u taate ofuma biratti ukkaamsanii wanni jijjiiramni dhufu hin jiru. Qooduu barbaachisa. Namni waa hoogganullee akkuma nama biraa sa'a 24 qofa qaba. Akkuma nama biraa innis rafuu qaba. Akkuma nama biraa innis sammuu tokkicha qofa qaba. Yoo garuu nama hundaa dandeessiftee nama hundaa amila itti hortee yaadni kee sun fagoo deemuu danda'a jechuudha. Kana akkasitti akka na hubattaniin barbaada. Itti dabaluun Dr. Hasan akkas jedhan akka dhaabbataatti abjuun keenya Itoophiyaa keessatti qofa osoo hin taane Afrikaa bahaa keessatti kalaqaa fi interpreneurshipidhaan dhaloota fakkeenya ta'e dhaabbata akkasii akka ta'u barbaanna. Hojjechaas jirra jedhan. Abjuun keenya Itoophiyaa keessatti qofaa miti. Itoophiyaa keessatti miti waggaa 2-3tti Afrikaa bahaa kana keessatti dominant waan entrepreneurship fi innovation yoo jedhan dhaabbanni dura maqaan isaa dhaamu akka EDI ta'u gochuu barbaanna. Waggaa 5 keessatti Afrikaa guutuu keessatti akkas ta'uu barbaanna. Kan wanni barbaannuuf immoo naannoon kun yeroo hundaa naannoo jeequmsaa, naannoo hiyyummaa, naannoo waldhabbii qofa osoo hin taane naannoo namni itti baqatu
nam argite naannoo waan haaraa yoo barbaadan itti dhufan bakka hiyyummaan nu beekan osoo hin ta'in bakka durummaan itti beekamnu qabaataa jajjabaa yoo barbaadan biyyatti naannootti dhufan rakkoo nama dhibde fala yoo ka barbaadan taate lafa itti dhufan gochuu waan barbaannuuf abjuu akkasii qabna jechuudha. Abjuu saniif waraana bal'aa argannee waan jirruuf har'a gammachuu guddatti nutti dhagama jechuudha. Kanatti aansee wanni jedhu isin amma maatii kenna maatii idiya maatii jechuun beektu isinis nuti isitu isinis nuuf yaaddu hojii keessaniif gaafatama guutuu fudhattu quality compromising gootanii hin sobdan nama 10 leenjiftanii nama 100 leenjiftan jettan leenjii qofa kennuu osoo hin taane jijjiirama isaanii argurratti xiyyeeffattu jechuudha. Maatiin immoo guddina waliitiif dhaabbata akka isin jabaattanii akka obbo Boruu reefu jedhisan national trainerii taatan master trainerii taatan international master trainerii akka taatan immoo nummoo waadaa isinii seenna jechuudha guddina keessaniif. Leenjii kanarratti waan argitan wanni duraan an kana gochuu hin danda'u jettanii yaaddan akka dhugaan ta'in isin keessa beekumsi guddaan akka jiru argitanii jirtanii miti. Beekumsi guddaan, dandeettiin guddaan, fedhiin guddaan, hiikan guddaan isin keessatti awwaalamee akka jiru kun immoo bahuu akka barbaadu argitanii jirtanii miti. Isa baasuu irratti isin deeggara. Kanaaf waan gootan hundarrattuu quality waan qulqulluu akka hojjettan isin raa'een jechuudha. Walamantaan akka nu gidduutti jiraatu barbaanne jechuudha. Gabaasni sobaa nu biratti fudhataman qabu. Nu akka dhaabaatti dhaabonni hedduun namoonni hedduun waa'ee laafina isaanii rakkoo isaanii dadhabbii isaanii dubbachuun barbaadan nummoo ifaa baafnee dubbanne jechuudha. Kanarratti dadhabbii qabna. Kana waan qabnuuf immoo guddinni keenya waggaan waan dabalu malee waan dhaabbatu miti jechuudha. Isinis jabinna keessan qofa dhaaduu osoo hin taane bakki itti hanqattan namatti himuu yoo dandeettan taate waa jijjiiruuf sammuun keessan banaa yoo taate arraba keessan irra gurri keessan bal'aa yoo ta'u taate nama xiqqaa guddaa dhageeffachuuf yoo qophii kataatan taate nama kabajuudhaaf nama tajaajiluudhaaf qophii yoo kataatan taate jireenya keessan akka jijjiiruu dandeettan uummata akka shakkiin hin qabu jireenya uummata keenyallee akka isin jijjiiruu dandeettan uummata akka shakkiin qabu. Kanaaf qophii ta'uu sinirra jira jechuudha. Yeroo hedduu wanni barataman biyya kanatti maal inni namatti gad dubbatu. Leenjii keenya keessatti wanni isin argitan leenjii isaa caalaa isintu waa nama barsiisaa turtanii miti. Isin as yoo deemtan namatti waa himu osoo hin ta'in nama dhageeffannee yoo kataatan taate jijjiiramni isin fiduu dandeettan tokkichillee hin jiraatu. Nama dhageeffachuu fala garagaraatiif argitee yeroo hunda banaa ta'uu yaada haaraaf beekumsallee takkaa baradhee jira ammaan booda maal na barbaachisaa osoo hin taane ganamaa galgala waan dhimma asirratti turban tokko barataa turtan kana ganamaa galgala waan isaa waan dubbisan yoo ka jiraatu taate waan dhageeffatan yoo ka jiraatu taate antarpiroota argitee jajjaboo fakkii isaanii fudhachuudhaan akka of qaraa deemtan isin raa'ee ne. Isin leenjistoota qofa osoo hin taane gorsitoota taatanii of cimsitanii akka ga'oomtan cimsinee si waliin hojjenna jabaadha jechuunis dhaamanii jiru Dr. Hasan. Isin leenjisaa qofa osoo hin ta'in gorsaa BDS illee akka taatan barbaanna. Akkuma Boruun isin ibse leenjiin sun online kennamaa silkii keessan irratti dhageeffachaa hojjechaa shaakalaa guyyaa immoo fixattanii qophii taatan qorannoof qofa nu bira dhuftu jechuudha. Sadarkaa lama jira. Sadarkaan duraa counselor BDS consultant kana sanin booda immoo master BDS consultant taatu jechuudha. San hunduu gatii tokko malee
waan isinirraa eeynu osoo hin jiraatin akka maatii tokkotti isin nyaachifnee isin obaafnee kiisii keessanillee argitee amma dandeenye gabbifnee akka isin waan kana jabeessitanii hojjettan barbaanna jechuudha. Kanaan booda isini harkaa fi miila kenna jechuudha. Kenna yoo jedhu iidiyaa qofa jechuu kiyyaa miti. Biiroo carraa hojiitii fi ogummaa Oromiyaa wajjin jechuu kiyya. Pirojektii tokko raawwachaa jira. Guyyaa dabre isiniif ibsee jira. SEED jedhama afaan Ingilishaatiin SEED. Sustainable Employment through Entrepreneurship and Enterprise Development jedha. Waggaa shaniif ka hojjennu. Waggaa shan eeguun barbaannu waggaa tokkoo fi walakkatti fixuu barbaanna. Isin kanaaf ammaan booda irriba qabaachuuf hin deemtani. Hedduu isin fiiksuudhaaf jirra. Qonnaan bulaa keenya keessa argitee baadiyyaa san keessa dhayxanii nama akka leenjiftan akka nama argitee qalbii namaa jijjiirtan. Argitee jireenya hiyyummaa qaama godhachuu osoo hin ta'in waan biraa akka isaan abjootan. Jireenya irra wayyaa fagoo osoo hin ta'in sammuu isaanii keessa qalbii isaanii keessa akka jiru akka itti argisiifta waan barbaadnuufi biizii ta'uuf deemtu jechuudha. Kanaaf saniif sammuun akka of qopheessitan barbaanna. Waggaa shan keessatti carraa hojii miliyoona tokko uumuu karoorfannee hojjechaa jirra. Waggaa shan turuuf abjootaan jiru. Waggaa shanitti eessa akka dhaquu barbaannu isinitti himee jira. Torbaan darbe warri pirojektii san irratti nu gargaaran nu bira turan. Hedduun isaanii Keeniyaa irraa dhufanii, Uganda irraa dhufanii, Rwanda irraa dhufanii, warri bira Kanaadaa irraa dhufan jechuudha. Isaanillee eessa nu barbaada yoo jettan taate East Africa irratti. Keessattuu dhaabbanni argitee Tibet jedhamu kun kan namni argitee ogummaa xixiqqoo fudhatee keessaa bahu osoo hin ta'in bakka industiriin gurguddaan irraa burqu, bakka interpreneuriin bebbeekaman irraa maddu, bakka falli rakkoo ikonoomii Afrikaa keessaa maddu akka inni ta'u waan barbaadaniif kun immoo Itoophiyaa qofatti kan dhaabbatu osoo hin ta'in biyyoota Afrikaa guutuu akka inni dhaqabu waan barbaadaniif isinillee kana keessatti qooda guddaa taphachuuf waan deemtaniif onni isin akka hojjettan barbaanne jechuudha. Uummata shakkii tokkollee qabaachuu hin barbaachisu. Yoo isin ganamaa galgala argitee mul'achuuf osoo hin ta'in jireenya namaa jijjiiruuf yoo ka dhaabbattan taate namni isin dhageeffattu hin dhabamu. Balballi har'a isinitti cufamte bor akka banamtu mata akka shakkiin qabaatina. Nalaalaa argamu malee argitee waan akkasitti miti. Hojii keessanii mul'achuu yoo ka barbaaddan taate. Hojiin keessan immoo jireenya namaa yoo ka jijjiiru taate namni isin dhageeffachuun yoo guyyaa har'a ta'uu baate bor yoo ta'uu baate iftaan waan hafuu miti. Sanirratti yoo akeekkattanii ka hojjettan taate hojii qabatamaa lafarratti nama jijjiiru. Abdii namatti toru. Abdii dhugoomu yoo ka gootan taate balballi akkana biiroon akkana kantiibaan akkana nuus akkas keessa ture. Guyyaa dhiyoo tanaa isin himee jira. Waan kana gurguruudhaaf lafti ani hin dhaqin tokkichillee hin jiru. Namni ani hin dubbisin hin jiru. Biiroon ani hin dhaqin hin jiru. Hunduu banaan ture. Wani nu goone maalinni waanuma qabatamaa lafarratti hojjenne jechuudha. Dhiyootan isin himee ture. Bajata amma gara miliyoona 350 gaggeessuna kana guyyaa jalqabnuma takka harkaa qabaachaan ture. Balbala tokko dhayidhee hin kadhanne. Isaantu nu dhufa jechuudha. Namootuma leenjii kenna fudhatan, tajaajila kenna fudhatantu warra akkanaa beeytu jedheen nu hima jechuudha. Aangoota mootummallee nuu miti ka dubbisu. Namootuma isaan keessa jiru warra akkanaa argitanii beeytu, warra akkana maan gargaara jedhee itti dubbata jechuudha. Isinis dunuunfattanii gurra keessan cufattanii lafarratti jireenya namaa jijjiiruu irratti yoo ka xiyyeeffatan taate ofuufuu gammachuu argitee gammachuu of hin dandeettanii namni illee haa turu malee arguun isaan oolu. Kanaaf balbala cufamee shakkii akkana qabaa kantiibaan yoo nu gargaaruu baate diiniin kolleejii yoo nu gargaaruu barbaade sanitti of hin rakkisina. Sun rakkoo keessan ta'uu hin danda'u.
dhumarratti wanni ani isiniin jechuu barbaadu waanuma lama. Tokko an takka durummaan na hawwatee hin beeku. Dureessa akkanaa ta'ee hin beeku. Ammasuma takka fedhii tokkollee irraa hin qabu. Isin garuu hiyyeessa taatanii akka duutan hin barbaadu. Yoo isin dureessa taatan namni isin faana deemu. Waan namatti himtan kana yoo taatan qofa namni isin amana. Yoo kan isin amanu hin jiru. Isin immoo warra ogummaa waan taataniif entrepreneurship hedduu dhiyoo jirtan jechuudha. Hedduu dhiyoo jirtan. Maaliif yoo jettan ogummaa qabdu, harkaan hojjechuu beektu. Namni ogummaa qabu immoo barcuma kanatti irra ta'a bakka kana yoo naamu guutame malee way jira. Jaalala hojii waan qabuuf ganamaa galgala hojii tokkotti qalbii kennee hojjechuu waan beekuuf entrepreneurship hidhannoo barbaachisu guuttannaan wanni isa dhaabuu danda'u tokko jila hin jiru. Kanaaf ammaan booda mindaan kiyya akkana middaa kana qofa wannoo qaba ijoollee kiyyaaf kana gochuu hin danda'u wanni jedhamu hin jiru jechuudha. Namoonni reefu isin biratti amma ragaa isin ba'aa turan obbo Boruunfaan akkuma keessan barsiisaa yuunivarsiitii warra ture ardhammoo biyya kana keessatti international master trainer isa malee hin jiru. Bara kana immoo ana qofatu jira jedhee akka dhiisu osoo hin ta'in namoota argitee yoo xiqqaate nama kurnan tokko horachuu sarara jira. Isinillee san keessaa tokko ta'uu dandeettu jechuudha. Akka taatanis barbaanna. Nama gorsuu qofaan jireenya keessa wayyeessuu dandeettu. Ogummaa qabdanitti entrepreneurship itti makuudhaan jireenya keessan wayyeessuu dandeettanii ammaan booda mindaasa waan isin barbaaddaniif qaama keessa jirtan waan isin keessa jirtaniif jijjiirama fiduu waan barbaaddaniif jireenya obboleeyyan keessanii jijjiiruu waan barbaaddaniif qofa malee mindaaf waan achi isin geessu tokkollee hin jiraatu jechuudha. Uumuu dandeettu. Namoota ji'a muraasa keessa miliyoonarii ta'an hedduu horannee jirra. Isinis san ta'uu dandeettu. Maaliif yoo jettani biyya kanatti namni galaana irra taa'eetiin dheebotaa jira. Qabeenyi biyya kana keessa jiru biyya biraan jiru. An biyya quuftuu keessaa hin dhufe. Garuu carraan duroomuu Itoophiyaa keessa jiru biyya tokkollee hin jiru. Garuu nu waan rakkoo qofa dubbachuu waan baranneef hiyyummaan nutti tolee qaamaa qalbii kennuuf guutuu waan fudhateef malee carraan duroomuu Itoophiyaa keessa jiru biyya kamuu keessa jiru. Maaliif yoo jettan bakka biyyi kun rakkoo hedduun hudhamtee jirti. Rakkoo poolitikaa qabdi, rakkoo hawaasummaa qabdi, rakkoo ekonomii qabdi, rakkoo ekooloojii qabdi. Rakkoon isii tuula. Nama akka entrepreneurratti yaaduuf immoo rakkoon maal jenna? Carraa qabdu jechuudha. Kanaaf carraa kana maximize gootanii akka dhuftan abdiin qaba. Abdiin kiyya maal yoo jettanii Itoophiyaan ammatti lakkoofsa namaatiin addunyaa irratti sadarkaa meeqarra jirti? Meeqarra jirti? Waggaa kurnan itti aanan lakkoofsa namaatiin osoo hin ta'in ikoonomiidhaan mootummoota fi biyyoota kurnan jajjaboo keessaa akka isin tokko taatu barbaadamaa jira. Mootummaan kanaaf hojjetaa jira jechuudha. Isin immoo saniif front soldiers taatanii jirtu jechuudha. Loltoota kallattiin diina hiyyummaa jedhamu kana dura dhaabbattanii badhaadhina warra afaan jedhu kana dhugaa warra gootan isin ta'uuf deemtu waan ta'eef qalbii guutan akka deemtan barbaanna. Yeroo hundaa akka of qartan barbaanna. Nama akka kabajjan barbaanna. Tiimiin akka hojjettan barbaanna. Waan xixiqqoo akka hin dubbanne waan xixiqqoo osoo hin ta'in abjuun keessan abjuu gurguddaa akka ta'u barbaanna. Obbo Boruu Shanaa itti aanaa daayireektara olaanaa Inistituutii Misooma Interpreneurship Itoophiyaati. Yeroo irraa kana akka biyyaatti nama jalqabaa ta'uudhaan leenjisaa interpreneurship addunyaa nama ta'edha. Muuxannoo isaa leenjifamtootaaf wayita ibsu akkas jedhan. Achi keessa performaansii argateen leenjisaa akka ta'u filame jechuudha. Gaafas dorgommii cimaa qaba. Gaafas akka kana
investment guddaatti baasanii onneessa hin taane baasitii jalleen jiran gaafas. Ufiin baase beek hoteela bulaa nyaata kiyyuu fi danda'a gondarirraa dhufee finfinnee leenji'ee jechuudha. Gondar university ture. Value itti kenna jechuudha wanni kun akkamitti gaaf maastersii baradhu recommend namni tokko na goonee dhaqee ilaalee achumaan itti gali jechuudha. So sagarta TOT gaaf hangalu pathway yeroo darbe gaaf jalqabu sanitti training junior trainerii taate haga international master trainerii dhaquu dandeettaa waan jedhu dhagahee jechuudha agartee. Trainerii ta'uun ETW erga fudhatte booda sadarkaa jalqabaa leenjifte. Sanarraa immoo yeroo baay'ee erga leenjifte booda moojuloota jiran hunda erga fixxe booda national trainerii taate erga qoramte jechuudha. Namni kun nationalii ta'uuf gahaadha. Achirra kaasee gaafan dhufu namoonni hedduun jalqabanii already initiate godhanii turan. Moojulii hedduu kennuu qaban san ani waggaa tokko keessa cufisii fixee jechuudha. Waggaa lammaffaa keessatti national trainerii ta'eera. Wagguma lammaffaa sadaffaa san keessa national master trainer. National master trainer jechuun namoota biraa leenjisuu jechuudha. Assessorii taata jechuudha leenjistoota biraa uumuu. Developing others professionally kan biraa uumuutti darbe jechuudha. Warra na duratti eegalanii fi namoota eegalanii osoo achum jiranii international master trainer akka biyyaatti. Kana ta'uun eessa gaafate biyya keessa dhaqanii biyyoota addunyaa biyyoota 4 yoo xiqqaate dhaqanii leenjisuun kennuu gaafate wanni sun. Namni tokkolleen biyya keessaas naan deeggarsa EDI sun taate network achi jiru keessatti opportunity san itti fayyadamuuf jedhee hantu godhee certificate sun namni argatan qofa jechuudha. Tanam ani uf jajuufin ite kan isaan timaa jiru waan dheertuudha biraan gahamuu wani isaan jettaa jirtu kun fagoodhaa yoo jettanii hin danda'amte jechuudha ogumsadii keessa fiteeni waan namni waggaa 12 birin gahi. So wanni nu amma hojjechaa jirru investment biyya keessa qofa osoo hin taa'in biyya alaattis dhaxxanii akka leenjitan isa wanni isa midhaasuu jirra jechuudha isin qopheessuu jirra jechuudha. San ta'uun garuu amala entrepreneurummaa kajettan kan waliin jechaa baane suni qabaachuu gaafate jechuudha. Okay, eessan dhaqee galaamaatii qiimaalii nyaadha osoo hin jedhaniiti riskii tokko fudhatanii fuula comfort zone sana bahanii namni maraate namni akka isin jiru ta'uu qabda jechuudha. So pathwayin kun hin dandahama professional consultant Oromiyaa keessatti uuman nu barbaanna jechuudha. Akka biyyaattis akka Oromiyaatti ammoo irri ciisuu barbaanna waan kana. Competent nationally internationally competent professional entrepreneurship and business development trainers and consultants akka taata waan barbaannuuf kan gochaa jirra jechuudha. Waan isin fayyadu jechuudha. Oromiyaaf godhaa jira waan akkasii dhiisa isin fayyada wanni kun. Along the way isin itti fayyadamte jechuudha Oromiyaan. Kanaaf isin qopheessaa jirra. Approaching torbaan darbe isan keessa dabartan kun sagantaan kun impact inni qabu ijaanu agarreerra ofirratti namoota jijjiiraman baay'ee argine jirra waggaa 4 darbe kan keessa nama mindarra maxxaree mindarra yoo buqaayaan du'aa jedhee sodaachaa ture kan irra buqifnee laalle lakkaan danda'amti wanni kun nama jedhu baay'ee argine jirra. Okay? Kanaafi powerful sagantaa ta'e keessatti agent cimaa ta'u akka taatanii fi kan isin leenjifne jechuudha. It's a very impactful program. Waan akka salphaatti fudhatanii miti. Waa'ee entrepreneurummaa hin haasoftaa yoo jettanii EDI akkasumas akka biyyaattis akka naannoottis focus gochuu kan qabnu entrepreneurship maalidhaa seenaan isaa maalidhaa miti amma wanni nu barbaadu. Maal ta'uudha? Amaluma entrepreneuraa san qabaatanii maal ta'uudha? Entrepreneuruma ta'uudha malee seenaa isaa eenyutu jalqabee sunii miti jechuudha. Entrepreneur jechuun amala entrepreneur jechuun akka entrepreneurni sun itti hojjetu sun itti hojjechuu jechuudha. That is what we are trying to do. Isa sana gochuuf ammoo
Digrii barachuu maarree barachuu miti guyyaan jahaa hin gahaa jechuudha. Namoota guyyaan sadii hin gahaa jechuudha. Kanaafi mishinii akkasiitiif itti galaa jirra jechuudha. Right? Kanaafi waa'ee paakeejii sanaas qotee bulaa kenna baay'ee biraan kenneerra. Qotee bulaa baay'een waan kana gammaa nu biraan maaliif hin dhufina? Ijoolleen teen waan kan osoo baratte sila magaalaa galtee hojii dhabeeyyiin jedhamtu turte. Qotee buloonni kenna nuun jechaa turan gaafa paakeejii kana eegalu. Kanaafi impaktii san keessaa shoora keessan akka taphattanuudha kan barbaannu malee hojii taphaatiif as hin jirru jechuudha. So isinitti dheeressu dhokaa sanis waan jedhu qaba waan ta'eef next step ittaansine ammoo maal taana akkamitti hojjannaa kan jedhu irratti waan kabajamuun ibsaa ture sana irratti wadabala jechuudha. Honestly speaking ana turtii waggaa 10 space entrepreneurship kan keessatti turre mostly kophaa turre jedhee yaada. Yaadanii numa fedha mootummaan garuu onne waan barbaadu hin agarre gamma. Wuma feet rakkoon ati jiraatte mootummaa akkan asirra dhaabbatee waa entrepreneurship namatti himu kana galateeffachuun dirqama jechuudha. Agarte this is huge breakthrough. Shiftii jalqabaati jechuudha. Yaa giirii taanullee itti galchuu jennee eegna. Marshii jalqaba galchaa jiru jechuudha. Okay, giirii shift godhaa itti fufu. Spacing entrepreneurship kun Oromiyaa keessatti dagaaguu qaba jedhanii kunoo karooraalee nutti himaa jiran jechuudha. For us, warra kanaan dura mootummaan nu rakkisaa ture. Waan nu jennu kana nurra didaa ture. Karaa nu cufaa ture amma karaa banuu jira jechuudha. Na rakkoo jirtu waasaa osoo hin taane opportunity irratti arginaa jechuudha waan kan irratti na waliin hojjechuun baay'ee barbaanna jechuudha. Harka dansaa keessa jira jedhee yaada jechuudha. We are in very good hands. Amma kana galata guddaa qabna jechuudha waan isaan gammaa gochaa turan jechuudha akka EDIitti isaan galateeffachuu barbaadu. This includes the entire system. Systemii amma mootummaa akka federaalaatti jiru kan ammoo naannoo Oromiyaa kuni baay'ee ho'aa jira. I think qolchee naannoo hunda qolchee moodelii akka ta'uu barbaanna naannoon keenya kuni nutis garasuma ciisaa jirra. Garas ciisuun kun ammoo dhugaallee qabdi baay'een uummataas qabna akka biyyaattis istiraatejikidha Oromiyaan jechuudha. Oromiyaan misooma entrepreneurship in dagaag jechuun biyyattiin taate jechuu bari. Kanaafi isa godhaa jirra jechuudha. And I thank you very much for that. Akka keessanitti ammoo focusing kenna baay'een isin irratti focus goonan. Isin irratti focus goonan garmalee akka EDIitti. The people we have on the ground irra nama qabnu namni jennu isin tahaa jechuudha. Torbee darbee guyyaa 8 investmentii ta'eedhaan contribution isaan gootaniinis kan leenjistoonni godhe kan dhaabbatni garaagaraa godhaniin guyyaa 8 dabarsineerra assessmentii garaagaraa keessa dabartaniitu next step maaltu tahaa jettan yoo na gaafattanii tokko torbee 2 fi isa kan hin caalle keessatti assessment resultiin akka bahu probably the first week of July assessment resultiin baasna. Assessment resultii sanaan jechuun maal jechuudha. Pathway sadarkaa leenjistummaa professional trainer kan jedhamson certify gochuu dandeenya waan ta'eef laaderii isaa eegaltanii jirtan jechuudha. Akkasumatti hin dabranii jechuudha. Callisaniituma leenji'anii certificate hin argate. Anis akkasuma taa'een darbees isaniin jedha. Kanaafi warra certify ta'an yeroo san resultii sana hin baasna jechuudha. Ammallee isin sodaachisuuf hin jenne. I hope hundumtu keessanii certify hin taatan. In hope godhaa. Namni ta'ullee baatan carraa itti aanu isanii kennina baay'ee wayi. Al tokkoon kunneen gannu marsa garaagaraa attempt gootu certificationin re-attempt gochuu re-assess ta'uu jira jechuudha. Not at one go nama kunneen hin gannu jechuudha. It's an experience. Garuu yeroo sana warra certify taatanii immediately deploy classary keessan keessatti package entrepreneurship gara dhibbaa ol qabna EDI keessatti. Ka BDS kan jedhamu jira business development service assessment inni tan BDS consultant illee akka taatan barbaanna jechuudha. Train gootu warra leenjiftan san maal gootu industry keessatti hojii isaa follow up gootanii rakkoo inni qabu maal gootu waliin furtu jechuudha.
Inni kun BDS Business Development Service kan jedhu isin maal jettuun industry extension kan isan jettan sun BDS jennaan jechuudha yoo gabaabsi. Isa sanaa fi tool isin barbaachisu immediately deploy gochuu dandeenya. San maalirraa eegaluu dandeettu osuma achuma jirtanii bakka tokkotti transportiidhaaf maaliif osoo rakkatin I hope digital infrastructure yoo isin rakkisuu baate online training asuma kaasnee eegalla jechuudha immediately akkuma san galtanii. Qormaata qofaaf walii agarra jechuudha isa sanaaf. Qormaata qaba junior consultant kan jedhu trainerii taatu BDS consultant taatan innis haga mastery dress deemuu dandeettu jechuudha. Kanaaf professional growth keessan yoo ammoo minda sanirraa xiqqeessanii isa rakkisanii keessa yaatanii business teessan uumachuu dandeettu. So of gaawomsu competitive workforce ta'uu keessanii baay'ee sanii cimsa. Competency framework sun waan ta'eef jechuudha. So kan itti isin eegata jechuudha warra certified taatan. Sana booda maal goona non-Infotech trainers contract kan jedhu qabna. Level sanatti warra assessment darbitan contract issues ni goona jechuudha. Whenever we assign you yeroo nu EDIin bakka tokko waamee assign isin godhu hundatti isiniif kaffalaa leenjii akka leenjistan isin goona jechuudha. Okay? So next step in kana fakkaata jechuudha. Kan jechuun mootummaa waliin taane jechuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaa waliin taane bakka leenjii waliin taane qopheessuun hunda gaafa assign isin godhu compensate isan goona. Gaafa nu compensate isan gochuu baannes mootummaan isin godhe hedduu yaadne jechuudha. Karaa nu reportidhaan wal agarra. Quality hojii ta'e garuu hojjechuun dirqama jechuudha. Selection entrepreneurota leenjiif namoota leenjiif sirriitti adda baastanii nama leenjii mal ground irratti dogongorii quality akka uumame lakkoofsa qofa baay'isuuf jecha fiiguudhaan nama leenjii keessa galuun qab akka galle kan gootanii sanii jechuudha ground irratti isinitti fayyadamna akka instrument. Kanaaf quality assure gochuu selection keessatti appraisal keessatti deeggarsa keessatti nu gargaartu jechuudha garmalee. Kanaaf we specify that contractor keessan irratti wanni goone jechuudha. Wanti guddoon es jira itti gaafatama fudhatanii waan tokko impact uume jedhanii hojjechuu sana jechuudha. Biyya keenya keessa wanni rakkoon jiru huge level of externalization. Kufiinsa ofiitii fi qaama biraatti quba qabaa jiraachuudha jechuudha kana duubatti nu hambise. Hundamtu keessan maaliif jireenya amma jiraatu kan jiraachaa jirtu yoo isin gaafatanii ayoob sababa alaabaa yisanam ka uflaaluu dadhabne jechuudha. Uflaaluu dadhabne uummata uflaalu initiative mataa isaa fudhatu fi rakkoo ofii jalqabu ofirraa kahee ilaalu sana uumuu keessatti armii tokko uumna jennee isin leenjisaa jirra. Ufii keessanillee achi keessa galtuu jennee isin leenjisaa jirra jechuudha. Entrepreneurial TVET instructors. Warra ofiiyyuu entrepreneurii ta'ee entrepreneurota gorsu taatu jennee eegnaa jechuudha. Warra mindaa qofa eeggachaa entrepreneur leenjisuu hin taana yoo taatan hin taatu jechuudha wanni kun. Are you ready? Qophiidha wanni kan? Horaa bulaa deebina. Daawwattoota keenya qophii keenya biizinesii ergaa jajjabaa leenjistoonni kunneen leenjifamtootaaf dabarsan irratti kan qopheeffanne qophii keenya biizinesii irraa kanumaan xumurra. Torbee qophii biizinesii biraatii walitti deebina. Turtii gaarii.